Qeerroon bilisummaa Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo keessaa falaa walitti hidhee socho'aa jira. Haaluma kanaan haalli sochii waraana bilisummaa Oromoo kan deemaa jiru waan baay'ee nama boonsuu fi abdii namatti horuu fi uummata Oromootis kan abdii toru Onyaa Gujii ba'aa keessa socho'u jaarmaa Cibraa Soddonbooroo tarkaanfii gargaraa fudhatee jira. Aanaa Gumee Dalloo ganda Malka Gubaa bakka damtuu kaambii diinaa bakka maddee diinaa baay'ee guddaa ta'e tarkaanfii laalessa irra fudhachuun barbadeessee iddoo sun dhuunfatee alaabaa fi dhaabbatee jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo hagam tokko jabaateeti kaambii guddicha akkasiirratti tarkaanfii ka fudhatuu danda'e isin akkamitti quba ol qabdu waraana bilisummaa Oromoo waliin miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo ka kibba Oromiyaa? Dhugaa akkuma ta'e humni diinaa sun humni baay'ee guddaatii fi haddiinii akka ilaatti akka kibba Oromiyaa kanatti iyyuu itti abdatetti waraan jabaan ni qabtee isaas tokko ammoo waraanni Cibraa Soddonbooroo waraan sun caalee argametti hin jira diini sun barbadeessee tarkaanfii laalessa sun irratti fudhatee abdii kutachiisee jira. Lol guyyaa lama guutuu walirra hin citin geggeessuuni mukaasii bakkuma jirru irraa fageenya kiiloomeetirii agam har'a jirru akkasii dhagaa turre iddoo sunan barbadeessee qabatee jira. Harka sittumaansee qonni Gujii ba'aa aana liibanii gandi mugaayoo bakki jedhamullee arrallee dhuunfatee jira. Amma gaahana liibanni godina Gujii ba'aadha. Gumii gaayyoon kunnoo magaalum Nagallee Booranaa jala hojjaa akkasiidha. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalum godinaayyuu dhuunfatuu deemaa jira jechuu dandeenya ka? Kiiloomeetirii 21 hanqata magaala gudditti godina Nageelle jechuun Nageelle Booranaa kiiloomeetirii 21 qofa hanqata jechuun bakka dhuunfannaa waraana bilisummaa Oromoo akkasii jabaatee socho'aa jira. Uummati Oromootis abdii horatee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu jira. Nutis qeerroon bilisummaa Oromootis daran cinnee jabaannee itti fufuu jirra. Haalli jiru haal baay'ee abdachiisaa fi kadura muceessis akkasumas uummata Oromootiifis abdii kan kennuu fi waan baay'ee namatti toluu fi abdii nama irratti horuu jechuudha. Bareedaa dhagaa amma akka waraana bilisummaa Oromootti jaarmiyaan Abaa'oo Hooboodhaan hoogganamuu kora dhiyeenya kana taa'e irratti ibsa garaagaraa baaseera of haaromsee hoogganas of keessaa fudhatee gara fuulduraatti tarkaanfatuuf akka mootummaatti of yaadee maaliif akka qabsaa'u akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo dhallee kaayateetti deemaa jira. Isinoo akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromootti warraaqsa galaana uummataadhaa daran finiinsuuf maal yaada qabdanii dabalataan immoo maal jettu isin amma ibsaa karaa ajajoota ol aanoo Abaa'oo Hooboodhaa bahe kan agam tokko quba qabdu? Waan kana quba qabnaa haalli jiru baay'ee nutti tolee jira. Wanni tokko akka qeerroo bilisummaa Oromootti qeerroon bilisummaa Oromootis waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbannee karaa deeggarsa gargaraa ta'uu sooshaal miidiyaaniif haalli jiru baay'ee namatti tola. Haa ta'uuti ammoo ajaja olaanaa Abaa'oo ibsaa isaan dhiyoo kan baasanii hor gubbaa isaan turan dhageenya jirra. Ammoo qaamoleen tokko paartootii gargaraa maqaa Abaa'oo kanaan ijaaramanii sooshaal miidiyaa kanarratti baay'ee nu rakkisa turani beekta. Meeqa ama akkam? Humna addaa Oromiyaa fa'aa ijaaree jirra. Woboon hooggansayyuu hin qabu. Hooggansa isaa nutti uumee hooggansitti goonaa injiarraa oboon hooggansi hin qabu waan jedha irratti baay'ee qeerroo bilisummaa Oromoo nu rakkisa ture. Wanni kun uummataafis hubachiifnus miidiyaa irra baanii waan dabarsaniif baay'ee nu rakkisa ture. Amma gaa ibsa ajajaan olaanaan Abaa'oo Hooboodhaa baase warreen farra qabsoo bilisummaa Oromoo ta'anii ammallee deebi'anii nutu Hooboo ijaaree Hooboon inumaa Hooboo jedhamuu hin qabu raayyaa ittisa Oromiyaa jedhamuu qabaa fi bifa garaagaraan waan deemaa turetti furmaata godheedha kartii jettu amma ibsi ajajaan olaanaan Abaa'oo Hooboo baase kun. Baay'ee deebii ga'aa ta'ee furmaata ta'ee argame kana umni adda ijaarree Abaa'oo wanti jedhamu hin jiru. Abaa'oon kan duraan Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaa fa'aan galchanii waggaa 3 keessatti umni nu ijaarree Abaa'oo wanni jedhamu hin jiru. Umni ittisa Oromiyaa nutti ijaareedhanii uummata burjaajessaa kan turanii haalli har'a hojjetamu kun furmaataa fi deebii ga'aa jennee amannaa